Kanuu jirtaa kootu deema. Kanuu jirtaa مختار في جالتو ورا والجالة ورا وكبجرة بسنا تاسيزو kootu إسم deemii مشرة والجبين homaa بتشو miti. كبدي Wanni kana caalu hin قلين dabarsa سوالت namni. ننكو Wanni فين kana caalu قبدني قلين dabarsa سامتون miti إسم waliin السنين ربي jiraadha. حمسو سنة Waanuma kana قبو oliitu baduma إسم kanaa oliitu إنجر waliif araarama ilmoon namaa jedhu. Kula barakaatu wantoota kaayomtoota muktaartu akkam nagaa fayyaa jirtu isin jecha yeroo dhimma haa ta'u nama keessummaa nama qabatee dhufan jaltii kana wal barata. Salaam fayyu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simran Kamal jedhama. Akkasii wantoota kaayomtoota kiyya isin kun eenyu yoo jettan warri beektanii akkattuu nu beektanii yookaan obboleettii tiyyaa caaltuu hin boo'inii waan nuyi fedhillee taatu jaarsa keeti jaarsa kan kee kan namni hundi siif beeku maan irraa ala bahee deema hin jedhiniiti hin boo'iniiti suutuma siif deebi'a inshaallah rabbi akka siif deebisu du'aa illee siif godhaa jirra rabbiin nagahaan walitti isin haa deebisuun jedha inni kan biraa immoo ta'u intalli suni jechuudha. Intalli suni jaarsa namaatitti yoo akkasitti hirkattee akkas godhatte mee akkasiin godhattu inuma laala yaa jara. Wallahi laazim hedduu takka nama jibbisiifti haalli isiin itti godhatu jechuudha. Baqa maal ta'uufi namni yoo jaartii fuudhes rakkoo hin qabu. Dhiirri yoo nama fuudhellee rakkoo hin qabu garuu isiin baqa konkolaataa keessaa jaalatte. Konkolaataa keessatti jaalatte. Tanata sirna baasanii seera baasanii waan hunda baasanii fuudhan hoo maal jettanii. Kuni kana boochisu jechuun kun rabbillee isin dhiisu isin lameenuu jechuudha. Muktaarii fi mucatti sanillee jechuudha. Muktaar keenya kootu akkuma haati warraa keessiin jette kootu deebi'i karaa mana keeti kootu deebi'i karaa mana ol deebi'i karaa manaa. Kan keeti siin jenna isin kootu deebisiin jechaa jirti maslahaadhaan si kadhataa jirti tanata maslahaan beeyne seera qaba oromoon seera qaba akka san fuutetti fuuta malee yoo kafuutullee taate akkanumaan fuuta hin fuutu akkanumaan konkolaataa keessa gad harkiftee fuuta waan akkasii hin dalagoo of eeggannoo itti xumuraa hayyee maasalaama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota sa'aaduu akkam jirtan nagaa fayyaa jirtanii anis dhufee jira ara dhufee jira maal fakkaata nagaa qabdan isin fayyaa jirtanii anis yaadee jira hedduu takka akkam fayyaa keessanii alhamdulillah arallee maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolu akkuma mata duree irratti argitan yaada wayii dabarfachuuf hin dhufee jidduu nama hundaatu rabbi nagaa haa taasisu duraan dursee rabbiin nama wal jaalatu warra wal jaalatu rabbiin gargar hin baasini fayyaa kennee fi maana kennee fi wajjin haa jiraachisuun jedha. Keessattuu jaarsaaf jaartii jechuudha waa'ee jaarsaaf jaartii yeroo isaan wal jaalatanis gammachuudha yeroon kun illeen yeroo isaan argitanii wal boosisanillee nama gaddisiisa jechuudha. Kanaafuu obboleessa kennaa fi obboleettii teenya caaltuu fi muktaar irraa haasa'uuf dhufe jechuudha. Irraa baay'isee haasa'uu hin barbaanne xiqqishuma akkuma nama ofii tokkotti gorfatuuf jechuudha. Isillee waliinuu isaan jaalanna baay'ee isaan kabanya. Muktaar fuudhee jaartii fuudhee baga fuutee jennee gammadaa fi turre jechuudha. Amma jaartiin isaa hangafa hin bootti jechuudha. Jaartii isaa lammataa wajjin bashannanaa jira jechuudha. Kan nu gaddisiise boo'insa isiin boottu santuu yaada biraa maaliif akkana isii godhaa ka jedhu isa komannee jirra jechuudha. Daawwattoota 90,000 qaba. Daawwattoota 90,000 kuni gizee inni akka gaarii waan gaarii hojjetu irraa gammade. Gizee inni waan badaa hojjetu hin lolaan maaliif isaan malee nama biraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu asumaan wanni an jechuun ni barbaade jaartii kan kee hayyamsiiftee shari'aan islaamaa si faqaddi humata akka rakkoo hin qabu garuu imimmaan isiin boottutu akka dubbannu akka haasofnullee nu taasise waliigalteen immoo baay'ee barbaachiftuudha. Waliigalan alaa galanii jette Oromooni. Kanaafuu
waliigalli baay'ee barbaachisaadha. Yoo isin ani mucaa usmee tuuka jedhu kaayyaban saahiba isaati inni eegin isii bira dhaqee akka manguddummaatti ergin isii bira dhaqee akka manguddummaatti dubbii jammaree naaf galee jechuudha. Dhiifama naaf galeeyyuu jidduu kanatti hanganatti wanni kun piraanki ta'uu dhabu jedhetiin yaadaa ture jechuudha. Amma piraanki illee ta'us waan birallee ta'us akka qilleensi isin hin seenne jechuun barbaada. Akka dhaamsa kiyyaatti qilleensi akka isin hin seenne. Muktaar mushurraadha. Jarri mushurraadha gana oluun seenne gaduun teenne jetti gaa intalli fuudhanii galanii akkasitti jedhanii. Inaa wanni akkana hin taatu haadha mana keetii osoo hin boonne osoo isin hin dhiphanne osoo isin hin rakkanne bifuma jaalala ta'e waan raawwattu kamiyyuu raawwachuutu sirra jiraata malee akkanumaan ta'uu hin qabu siin jedha. Egaa na hoffolcha daawwattoonni Muktaarillee na hoffolcha. Muktaarillee dhiifama naaf godhi maaliif akka namummaa tokkotti si gorfachuu fi haadha mana keetii hin aarsin hin xaarsinii siin jedha. Hayyamsiiftee waan hundinuu waan hin taane hin jiru siin ganaa ijoolleedha. Rabbiin wajjin isin haa bulchu. Rabbiin kararratti isin haa deebisu. Piraankiifis ta'u gaa uummata kana hunda hin sobina maaliif sobuun hin ta'u. Kanaafuu yoo dhugallee ta'es yoo soba ta'es daddafaa akka hin jajjabaanne wal dhaabaa jechuun barbaade. Bye bye. Hayyee daawwattoota kiyyaa waan na daawwattaniif guddaa tokko naaf galatoomaa nagaatti isiniin jechaa jira. Yaadni kun yoo yaada isinii tole taate laayikii sabskiraayib sheerii nuuf godhaa isiniin jenna. Egaa wanta tokko yoo argan akka gorsaatitti illee ta'uu yaada tokko dabarfachuun baay'ee bareedaadha jedhee waan yaadu dubbadhe. Silaa hin dubbadhu yoo tureeyyuu maaliif yoo jette wanti yeroo ammaa kana keessatti daddafee ilmi namaa qilleensi seenee wal hiikuudhaaf daddafanii jira.